Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuni irtuftoota khiyya. Akkam nagaa naa qabdanii fayyaadhaa jirtanii. Dachaan egaa arraan tana fuula gammachuutiin hin dhufe gammadeetiin jira. Maaliif jennaan jara eegaan kadhadhee dadhabee itti cabsitee jirti obboleettiin tiyya. Hedduu takka na gammachiifte. Siiniin boona arraas borus baga na gammachiifteen jaakimiyaa teenya siiniin boona gammadeetiin jira. Caallee jira. Ammallee akkuma jirtu sanitti anis ittiin jira atis itti jiraadhu siinjaa akkasiin siinjaa kanaafuu waan ajaa'ibaa hojjetu jirti obboleettiin tiyya akkaan taatu akkamileen taatu insha Allah irra aannaa kimiyaa teenya homaa takka yaadinii si duubaanis hojiittiin jira akkamiin na barbaadu dhabee afarsaan jettee waan yaaddootuun qabaatiin siinjaa hordoftoota kiyya qaalii fi gaariiwwan kun waan isaan irra waliin jiran waliin ilaalla insha Allah. Sitti godheetiin jira lubbuu isaanii lubbuu ta'e jaayisaaf gootee lubbuu isaaniillee jaayisaaf godhanii akkana laal akkanattiin si beeka laal kimiyaa teenya akkanattiin hojii ati hojjechaa jirtu kanattiin si beeka caar aaraa jiru hunda aara na baaftee jirte garaan kun nagabbanaa'e akka ajaa'iban nagabbanaa'e. Akkana laal akkanatti si beeka caalaa dawaakeeti sitti qaatte istaayilak kimiyaa jimee harkaan lafa qabadhu akkasitti kimiyaa jimee gaffa keenyaan eenyu seeteeti duraan nama eenyurraa dhalate seete nama eenyu wajjin dhalate seeteeti qayitti safaattee akka geemitti akkasitti itti taphachaa turte san beekaas dhiisu jirti duraanuu siniimaa tureen maaliif isin jechaa ture viidiyoo irratti ta'a
gara isin irraa dalaguu teessii isin jechaan turreen ta'a isin jechaa turreen akkanattiin beeka laalan leencummaa teenya akkanattiin if beeka kimiyaa teenya ammalleen hojjenne gana hojjechuu teessi mataa isiitiin akkana isin godhu jirtu maalayyaa silaan anfaan dabalamee fi keef sammuu yoo nama qabu taate gartee miti sitti agarsiisaa jirti malee hojii isiidha amma duree waan qabdu gartee meeshaa gurguddaa qabdu sitti asin baafne akka ati gartee hamtuu isirratti hojjechuu jirtanirraa if duba deebituuf waan takka as baaftee si agarsiisaa jirti malee dhageesse hunda as baaftee akkas simii tasitti fakkaatin kun baawwan basiitatti ilaalin akkasii si godhaa jirtu arku jirta amma hoo teessa muun teessu gaayee saniifuu furmaateen biraa oftanii akka namaarra yettaasa ati dhiiraa barra akka duraan onnee dhiiraa saniin isii irratti badii hojjechaa jirtu san gartee galmaan gahiree ammaan tan akka namaa tokkotti ol ka'e akka dhiiraa tokkotti gartee miti qofa uffattaa isin jaartii ta'etti yaada ilmaan keetiiti taa'i caalaa lakkiin adhiis isin jaaladhaa isin jettee si kadhattee si dadhabde maaliif mugguddaree iflaalteemma gisee gakkuttu san televizoona keessatti maal garte ogusin TV si daawwachiiftu san maal agarteeti inni mi'aawu keef ganteeti dheeyte san gantii si geessite san ka mi'aawu akkasiin gana hojii gurguddoo sitti as baasu ta'e si akkam ta'u ta'e sare kammaa kan albaatiif rayyaaftu bakka teessutti peepe aw jendaan nama keetiin aw aboo walumatti isin qabatte yoo garuu kimiyaa teenya maashaallah tabaarakallaa siraa jeetiin jira iji hamtuu sin arkin umrii dheeradhu baga teenya taate baga diina mataa garagalchitee akkanarraa dhiichisiifte baga akkana wayiwaachifte dhiira ana akkana ifin jettu hunda baga akkana fincaan kofoo keessatti ficcisiifte hedduu takkaan itti gammadee akkanatti gartee miti gammachuu keessa bakkaan jiru laala amma immoo garuu bakka jirtu ati bakka siin jiran san bakka siin jiranii itti kana isaan godhu jirtu kana xiqqisha waan adarbi dhiifamaa wajjin waan adarbi akkaanti si dhufuu danda'uun dhabee bakka jirtu naayimi lokeeshina keenaa ergi yoo kaniifi bayyinoota qabaattee yoo harkana isaanii kana keessa fursaa akka itti gartee baatu qabaatte dhufeetii si gargaaraati naa ergi akkaanan si bira dhufuu danda'u na godhi waan kun waan ati hojjechaa jirtu waan guddaa waan ta'eef jarri kun diina
siin gargaara haa wal gargaaru bakka xiqqishoo qaawunii wayii yoo kasii futaate lookeshinaa naa darbi dhiifamaa wajjin. Ani jaansi harkuun fadha yaanni keenya jeesee jira lubbuun jiraachuu kee kanaan arkuu barbaada. Kanaafuu akka gartee bakka jirtu naaf himtuun fadha dhiifamaa wajjin. Dhaamsa kiyya ana hafarsaadha. Eegaan kophaatiyyaan beesi barbaadu jira waraanni kiyya kanneen an barbaadaa jee maallaqa hireefis waan takka waan gartee si barbaadanii si harkatan hin harkanne inumaa si dhabeetiin jira yaanni keetun ajjeesee asumaas gammachuu ta'e kophaatiyya ifitti ibsasi jira gammachuun gartee diina kana kana firaa facaasuu kanaan gammachiise malee osoo ijaan sin harkin takkaa nyaadhee dhugeen beeku bishaanis dhugeen beeku nyaata nyaadheen beeku jireenyi garagalee jira. Kanaafuu siin harkuu barbaadaa dhiifamaa wajjin ijoolleedhaas inshaallah rabbiin harkaas yaa fuudhu ni fudhataa. Kana ammaan tana jara kana harkaa fuutaa beekaatti atuu kana godhu jirtaniin beekaa. Silaa bokkuma takkatti itti gabbuuftee isaanuma guutuu kuchiiftee natti olaa beeyta akkana bira deddeemu kanarra. Kanaafuu dhiifamaa wajjin akkaan gartee si harkuun fadha akkaan si harkadhuun fadha.